M.pako era. Show 24 akan jirtu nageenya keenya bakka jirtan waan inni jedhu ilaala video salala ijoollee jara irra jiru jara modelistii wajjin ijoollee jara irra jiru sana guutuu jara laala maal akka fakkaatan jechuudha maal akka fakkaatan Yona la tu garte ija keistan kesa na fute garba na khaisan yo se arku ba de sena mana khaisan lupuna da wati mama isma na khaisan ukasa na galte juru to se khaisan se ali jira du shagi har khaisan kombala na da bisiga mana khaisan simana tabira anyuni odaisan se ala jira juno ko de khaisan baka ati jibrese enye ma khaisan sila se arkate wa use jande se hugga safaka insu wali kalbi se hamma har kalsentu esa arka kisa shage oromo khaisan na dinda khaisan dal filo ko mama se ala kalaisan Go back with it. Come fire and that good. As Bella Chingar got for it. She's so good. Lama daddy fucking at the Pako had okay. Na chill Lama to Mutuazo. But I can't come for Gala Maram, but the Mazama, the Mata, love Sasa, Maka the Masla, as a phone cam, as a bit of Asra, but I'm the other people go over the massive. But Yachin with that. Look for the one who ye good. But even Didi, I get it. When ye Conel Mandara, when I get it, shit effect at a coach, yes, can't you? I'll get a call him Tande Bababura. Limta first got it, limta, Babala got it, limta, era limta. Limta. Ati butu khani butu hamma khemi awu. Dumushe kami khemu we akka urgawu gawu sani bana pata hani takasenge gawu. Ili jannata butu sumatani nawu. Naf disa kumati si naf disa. Naf disa kumati si naf disa. Barakana sene yo ja'a jalala digana matute buntu khasigo duchalla itisir bradams khasigo dukalla bidena babadu bisha city aja harki sidalago milite enafa ama ibram fatu jibrenya khilafa da mumaraba se willing up to afa kho basidu bise sigo de marata mutakhidum baitu esana maota ribalen kabdu labati bulta dalaga arkate oso ya tuta ya bo sitin rufinga wonne ala defensa si kore khasaka ula fa yo har ka khadete fudisi dabala ati butu khane butu hamma kheme awu dumushe kame khe butu we akka urgawu gawu sani bana pata hani takasenge tawu ili jannata butu sumatani nawu naf disa kutumati si naf disa naf disa kutumati si naf disa ati butu khane butu hamma kheme awu Dumushe kame khe buntu we akka urgawu gawu sani bana pata hani takasenge tawu ili jannata buntu sumatani nawu M.pako. Now is egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo akkana sirba kana gootanu jechuudha yeroo kana sirba kana gootanu sirba baastanu jechuudha hundumti keessan sirba bareedaa ijoollee modelistii babbareedduu achirratti fidaa jechuudha akka addunyaan kun daawwatudha cal jettanii waan hin taane guurtanii affiddan jechuudha waan hin taane
sirban baasee hunduu waan tane guree dhufe kun sirba afaan oromoo balleessa jechuudha viidiyoo kana yoo argitan ta'e viidiyoo kana akka argitaniin jechuudha biyuusaa jechuudha baasaatii ballee asirraa jechuudha gara miiliyoona galchaa miiliyoona 2 miiliyoona 3 miiliyoona 4 galchaa nuti baay'inaan addunyaarraa jechuudha sadarkaa qabna akka Afrikaatti sadarkaa qabna addunyaarraa sadarkaa keessa jirra jechuudha sadarkaa keessa jiraachuun 50 gad 100 gad yoo ta'e illee sadarkaa keessa jira jechuudha akka addunyaatti kanaaf hundumti keessan viidiyoo kana jechuudha react irratti goone kana jechuudha Tafarii Salaalee fi M.pako wal bira qabeetan kan isiniif dhiyeesse an free show 24 free show 24 namoonni haaraa taate asir utuu asin dhaabbatiin viidiyoo kan akka laaltee kaateen osoon ilaaliniin dura jechuudha fiigaa dheete subscribe goote jechuudha maatii chaanaala kana naaf hin taatu taanaan jechuudha naaf taatu taanaan jechuudha Galatoomaa isiniin jedhaa ulfaadhaa like godhaa isii kan dagatinaa isiin kun baay'ee barbaachifti namoonni immoo yaada qabdan jala bakka yaadaatti jechuudha yaada keessan yaada kana qabnaa viidiyoo kana namoota kana irratti weellee kana irratti react nu godhi wantoota ni jedhu gannu baasuu yettan hundumaa isiniif baasaa an kan isinii wan turan saamurtaa wan free show 24 dha namoonni naarechuu barbaadan lakkoofsa ko gara description box jala isiniif kaa'u kan immoo gara intini bio ko jala nan kaa Facebook ko namni hin beekne jire natti fakkaatu saamboo firichaa wajjin ni argattu bakka hundatti isinii ba'a achirra warri jirtu immoo jechuudha gara kana yoo nufne ta'e walliifne jechuudha kanumatti isin iseen gara jira na barbaadu kana dhufa jechuudha ulfaadha kabajamtoota daawwattoota free show 24 akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan nagaa'u akkam fayyaa keessanii jirtu jajjabaatu isiniin jecha har'a jechuudha viidiyoo muuziqaa tokko react gochuufan dhufe asirratti viidiyoo afaan oromoo jechuudha viidiyoo babbareedaa sirboota babbareedaa jechuudha yeroo tokko react irratti goone jechuudha yaada irratti kennaa jechuudha viidiyoo babbareedaa isiniif hojjennaa YouTube kanaaf kanneen haaraa taatan am free show 24 dha namoonni haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaale kanaa ta'a YouTube kana guddisaa isiniin jechuu barbaada namoonni duraan jirtan immoo like si jettu kan inni dagatina namoota kaaniif immoo share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha amma muuziqaa gara viidiyoo sanaa ta'e isin dabarsa viidiyoon sun kan eenyu yoo jettan Visition Entertainment irratti kan gadhiifame weellisaa Tafarii Salaalee namni hin beekne hin jiru weellisaa Tafarii Salaalee gaa sirboota afaan oromoo geerarsaan nama beekamudha namatti tola sirba baay'ee bareedaadha Visition Entertainment dhaqaatii subscribe godhaa weellee babbareedaa achirratti darbu dhaggeeffadhaa jechuudha amma gara weellee sanaa ta'e isin dabarsa Jireenyi gaariidha nuti asaayi mucha lamaan gidduu qabattee silmiini gargar nu baasuudha keenyumaa keenyani si jiranaa jirta waliin jechaa turre dagatamuu qabu waadan walii galle wala ubannu gamasi gamana moson tay nu wali kafana nu wali chimna namni tadde timbane afuwa ya madalata namni waqo timbane afuwa ya madalata namna chalu timbane afuwa ya madalata namni lamo timbane afuwa ya madalata
haaraa dabu bareedaa galee goota simbaata miidhaan taane afuwayyaa maadalata geerrarinaan jettu geerraruudha jetteere jetteere namadunne moosadi ayingala la galgalaa'e anas nagaa sisigae walii galtanii jireenyi kabajanii jiru bareedii yoo qabsoo tokko keessatti fakkeenyaaf wal malee yoo deeman yoo tokkummaa qaban harca'uu bakkatti miidhamanii hafuudhaa yookaan immoo baduutu mul'ata seera ibsuu barbaadeetu fakkaata. Mata dureen jaalladhe immoo booda isiinti mata dureen bareedaa jira. Amma furtuu amma argaatu furtuu asirra jiru kana namni kana naannahee walitti hidhamee furtuu kan qulfii seedhan guddaa gaanii isaa jechuudha itti kaa'ameeti qollofamee finyoon hidhameeti. Wantichi kun maal ibsaa seedhu weellee kana keessatti namoonni baruu barbaadan booda dhumaa viidiyoo kanaa jechuudha furtuun sun ni hiikama. Furtuun sun hiikameeti namni kun finyoon sun itti hiikamee gadhiifama. Jireenya keenya keessatti akka Oromoon itti jiraataa jiru jechuudha fakkeenya biyyattii keenya keessatti viidiyoon kun fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf uummata Oromootii fi manni hidhaa akkam waan mana jireenya isaa ta'eera. Mana hidhaa keessatti afaan Oromoo akka afaan hojiitti yeroo hiikame yeroo akkas tajaajilaa jira jechuudha. Barichuma kana keessa jechuudha. Kanaaf hidhamnee jirra, qollofamnee jirra, waa hundaan xaxamnee jirra seedhu ibsuu barbaadeeti dhumarra garuu firiidamiin argameeti kan furtuun sun banamee ummanni kun yaafamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf warroota mana hidhaa kana fa'aan waan akkasii natti fakkaata. Mee viidiyoochi ammas walumaan ilaallaa. Qophiin keessanii. Anas nagaa sisigae walaala la faane le lachuu qabnaa tokko taane sanaarte le hubatti fi warreeni naaf Oromootti kenneera rabbi keenya yaa Oromiyaa jitu qabeenya. Hiddisaa jechuudha gara faca'ee jira. Amma fakkeenyaaf uummanni Oromoo dameen isaa baay'eedha. Booranaa, Baarentuu, Maccaftuu, Lama jedhee bakka bakkatti faca'ee jira. Akkasiin immoo Oromoon kun dhala guddaa dhaleera. Erga wal horee immoo bakka faca'ee firrillee wal hin beeku. Obboleessi wal hin beeku bakka bu'ee yeroo ammaa kana faca'ee jira. Garuu baay'inaan sadarkaa qabna garuu wal biran jirru. Bakka rakkinaa wayitti wal biran jirru. Bakka tokkummaan dhaabbachuu qabnutti wal argaan jirru. Kanuma ibsa wantichi garuu kana keessatti diinaan xaxamnee jirra. Erga diinaan xaxamne yoo maal gochuu qabna seedhu ibsuu barbaadeeti danina heddummina Oromoo fi xaxinsa Oromoon xaxamee jiru ibsuu barbaade natti fakkaata akka yaadutti nati hiikkate malee keessan wakkatti hiikkattan isintu beekaa.
Kere Ingala bakka kun bakka baay'ee natti toledha. Baay'ee sirba natti tole jechuun keessaayyuu mata dureen inni qabatee dhufe jetteere dhugdeere kan Ingallaanas si gahee isa jedhu sana bakka sana hedduun jaalladhe maaliif bakkeetti namni bakkeetti wanta ta'e ta'ee wal bira jiraata wal dhiisee hin bahu wal dhiisee hin galuu seedhu ibsuu barbaade natti fakkaata mata duree hedduu natti toledha sirban baay'ee jaalladhedha visition entertainment artii oromoo guddisuu irratti YouTube baay'ee waan artii oromoo irratti hojjetaarudha YouTube visition entertainment namoonni hin hordofne maatii ta'aa fi hordofaan hin jedha afaan keenya haa guddifnu afaan keenya artii keenya YouTube kana irratti gara fuulduratti tarii fiilmii afaan oromoo babbareedaa kana arguu dandeenya hin beekamu waan akkasii kana arguu dandeenya tarii ni hojjetu hamilee qabu seedudha kanaaf hundumti keessanuu sirbi kun amma sirbi tafarii salaalee kun jetteeree kan jedhu kuni view kuma 30 jaareef jechuudha guyyaa afur garuu ilaala osoo sirboota naannoo biraa ta'ee nutuyyuu numtinuu ilaalle jechuudha kuma 36 ta'e kana kuma 300 kuma 36 fa'igoone jechuudha numa jechuudha garuu baay'inaan nuti sadarkaa tokkoffaarra garuu dadhabbinaan wanta tokko artii oromoo guddisuu irratti dadhabbina guddaan wanta akka keenyaa hin jiru bakka hundaanuu tokkoffaa qabna jechuudha of guddisuun dadhabbina qabna nama guddisuunis akkasuma sadarkaa qabna jechuudha kanaaf nuti artii oromoo kana irratti yoo artii oromoo kana jabaannee guddifnee bakka guddaa tokkoon hin geenye artii oromoo kana namni dhufee bakka inni kufee kaasee bakka guddaa tokkoon ga'u hin jiru jechuudha akka baay'ina keenyaatti yoo fudhannee ilaalle artiin oromoo ammallee wanti inni sadarkaa tokko achi deeme hin jiru guddisaan jiru hojjetaan jiru isa hojjetame immoo ilaalaa hin jiru kana keessatti rakkoo guddaa qabna YouTube channel yoo namni dhaqaati kana godhaa jedhee nama inaaftu wal inaaftu aan fakkeenyaaf description box jala dhaqinaaf kaa yookaan immoo dhaqiiti community jala naaf kaa'ii naaf guddisi yoo namni siin jedhe oromoon tokko siin jedhe maaf hin guddifne rakkoo guddaan kana keessa rakkoo qabdu jechuudha sun hundumti keessanu kana sana sun hin jedhin oromoo kan taate YouTube channel gurguddaa qabdu ijoollee oromoo lafaa ol kaatee wanta tokko hojjetaatti yoo argitan community jalatti dhaqaa post godhaafi amma fakkeenyaaf namoota galata galchuu fi qabu jijjiranii kan akka Tolchaa Huseen kun hedduu nama gargaaru ijoollee qaxalee reef lafaa ol guddatanudha ijoollee kan akka Abdii Muktaar kan akka Maammad Kadir Tagodii ila Maammad suni nama ijoollee oromoo miti ijoollee oromoo jaallataa walqixxummaatti amanaa mucaan sun garuu YouTube ijoollee oromoo isatu amma tokko isa guddisaa fi dhugaan isinitti himaa jarri kuni warra akka reedii warra akka abdii warra akka kun ijoollee galatoomfamuu qabudha keessaa immoo Tolchaanii fi maammeen hedduu galatoomaa isiniin jedha Tolchaan keessaayyuu yeroo hundumaa kan na bira dhaabbateedhaati galatoomin siin jedha Tolchaa Abdii Muktaar reedii Maammad Kadir Tagodii jabaadhuun siin jedha bartaa maal falligaalloo amaariffaa wantan keessa buusee immoo maammeen hin dhaga'u afaan amaariffaa malee kanaaf amaariffatti immoo siisana qofan qabaayu waan isa dhabu kanaaf hundumti keessanuu jechuudha artii afaan oromoo kan irratti hajabaannu namootni subscribe hin goone YouTube channel kana subscribe godhaati hordofaan isiniin jedha ammallee reacting keenya itti fufaa